sahaabota jechuun uummata keenya hordoftoota Nabi Muhammad Nabi warra Adam kan irraa jannata. Islaamumaan ni jirti inje. Islaamumaan Ayyo qoy irraan. kasi Islaamumaan Nabi Adamuu Islaama. Keef Hawaa fi Adamuu Islaama. qoy ka. Atis akkana saraa naman dhaggeeffattu islaamummaani Nabi Muhammad durayyuu ni jira nuun jedhan. Sahaabonni Ni jira. sahaabota jechuun warra hordoftoota Nabi Muhammad warra isaanii wajjin islaamummaa tumse jechuu dandeenya. Wattaadara isaaniiti warra amma irra caalaan isaanii kan jannataati jedhamee jiru. Jarri hin dhugu turani kan akka Amzaa fakkeenyaaf. Jarri nuu hin dhugu turani kuullee kanaafan dhugaa ture yeroon islaamummaa keessa jiru jennaani. Sun osoo Nabi Muhammad sun osoo Nabi Muhammad hin ergamin ni kaayii naan jette kuulleen. Akkas jechuuni osoo Nabi Muhammad hin ergamin namni dukkana keessa ture jette. Egaa islaamummaa Nabi Muhammadtu fidee jechuudha. Osoo Nabi Muhammad hin ergamin namni eega dukkana keessa ture islaamummaa sin jettan Nabi Muhammadtu fidee jechuudha. Rakkoon ta'e nama dhaggeeffatu obboleessa kiyya Nabi Isaan dhaggeeffadhu alayhi salaam Islaama. Nabi Yaaqub Islaama. Nabiyyoonni 25 ofii hin beeka gartee Rabbiin beekulleen xixiqqaan nama kunillee ergama Rabbi 25 alatti illee ni jira. Dhaggeeffadhu. Kun hundi muslima ture obboleessa kiyya hijiba dhiisifirraa. Wallaahi laazim muslima turan. Ifirraa akkanumatti naasayin. Ifirraa naasayin. Ijoolleen keenya hundi keessan warras jala jirtanuu Nabi Muhammad jalqaba islaamotaati maaliif jaaree? Jalqaba islaamaati. Akkam isa obamoo bakki sun? La hawla wala quwwata wallahi hijiba kana yonni jaamu jiru jalqaba islaamaati Nabi Muhammad. Islaamotaati jaa Qur'aan irratti. La injen rakama la islaamummaan isarratti ne galam. Silaa waliin falmii jiraanne ragaa baasee si agarsiisa. La injiru islaamummaan isarratti ne galam nubbaleetiya. Inni ergama waliigala addunyaati. Silaa gaa'ee ammaan tana as jirra malee silaa baasee si agarsiisa ragaa'e. Muhammad jalqaba islaamotaati jaa. Ummata Israa'el qofaaf ergame dhage ummata Israa'el qofaaf ergame Nabi Isaan dhaggeeffadhu. mana kee dhuftee ragaa qoy kulle mana kee dhuftee viidiyoo guddattee teessee akka kee kanatti ragaa siifa baastu carraan kennitaa fi siifan ergaa. Abshir rakkoon qabu yamma taaftaan naa godha Oromoo xiqqishoo naa dalagadhu. Xiqqishoo yuuchuu idaatiin bitadhaa taaftaan naa godha dara. Okay dalaga. Yeroo fi inni jedhu kuni obboleessa keenya DJ giiftara guddaa waa hundaan nu bira dhaabataa ture fooloo naa godha akkaawuntiin isaa waa ta'e ijoollee keenya. Yeroo fi inni jedhu kun obboleessa keenya DJ dha daree hundi keessan fooloo godha mallattoo ida'uu balleessaa kunoo. Innan ol isinii galchee kun maaliif beekte jaana zalate fakkan uummanni muslimaa kun uummata kiyya dogoggoran dubbanne maal abbaa keessanii dogoggora hamin dubbanne. Dogoggora dubbatti waa amantii maaliif beekta? Aboo uummata kanamu. Aboo amantiin islaamaa waan beekturraa malee hin beekne. Battee warri Qur'aana irratti Nabi Muhammad jalqaba islaamotaati jaa barsan sisirreessu jiranii. Ati hin dubbisneeyyuu. San sisirreessu jiranii. Injirtu inni akkasiin furaas. Waan goota sana shawwaduu feetaati. Na shawwaduu feeta obboleetti. Way. Hayyee lubbuu erga akkas taateeti maaliif uummanni maaliif sallallahu maaliif shaadaa qabatanii ree maaliif gisee shaadaa jaan laa illallah Muhammad rasuulallah maaliif jaan ilaa illallah Adam rasuulallah maaliif hin jenne? Adam musliimaa miti. Dhaggeeffadhu obboleetti yaa. Zaman dhagee wayii si gaafadha. Ati amma muslima turte obboleetti. Barsi gaafachuutti hin jira. Yaa obboleetti ati amma muslima turte kara gabaabaa ati waan ati arraba keetirraa waan ati ati si baraa jira ati amma muslima turte. Ati amma muslima turte. Amanta. Hiikaan fadhaa bara islaaman ture siin jechuuyyuu. Ati amma walumaa gara deebisaa manaa kennatu muslima turte bare. Itti qaanfatti malee musliima turte. Ani islaama ofiin jechuun hin qaanfadhaan siin deebiin. Kota sena gara shaadaa kota. Woi gara shaadaa keessatti tokko si olla kandaa koi. Ergaddaa kota gara shaadaa keessa. Kota. Ani yaada amantiitiif dakka abbaa amantiitiif tokko nama beekuun nu olla ka. Dhagaa ijoollee. Muka jecha. Kafeete fidadhu. Gaafii gaafannee yoo kafeete nuuf fidadhu mee islaamummaa islaamirraa gaaguutu addeessaa waa hundaati bakka jettu sana. Takka takka tukkan daa ijoollee takka takka tukkan daa gara shaadaa keessa. Gara shaadaa keessa dafa. Wallaahi harka kiyya gubatee laarraan xarakkintee la.
Taphtaaf godha mee Oromoo dha taphtaaf naa godha Oromoon tu maal itti namni dhibbi deegguutu maal itti Oromoo maal eegu jirtan anumatti jaahila kana wajjin mataan dhufee uummata beekaa diddanii mata kata tokko harri anidha gara shadaa keessa uummata kana wajjin sanarraa ittiin tayyaa ijoollee teenyaan uummata kana wajjin mataan dhukku baasuu hin danda'u nama waa beeku taphtaaf naa godha Oromoo taphtaaf naa godha. Hin fudhatan bakka beekaa waan taateef hin fudhatan dhugaa irraa gadi hin deemtu si galte taphtaaf naa godha Oromoo waa naa kana sadaqaa naa kana wee anaasaa cubbuu gisi dubbatan hin fedhu waan taateef immoo ofirraa godhe cubbuu dubbatan cubbuun jaaladhu taphtaaf naa godha sadaqaa ijoollee teenya fayyaa harka kadhaadhaa booda dhabeen ta'u jira taphtaaf naa godha huccuu idaatiin hin bitadha lillii tan olii qabeeti mee taphtaaf naa godha Oromoo tiyyi qaalli jaalatamtu isinin jaaladha wallaahi taphtaaf naa godha rabbi masaa jira wallaahi siitu shartii ittiin kadhatan hin guutini rabbiin akkanuma siin dhaga'u rabbiin akkatti sii dhaga'u sitti himu akkamitti nama dhagaa abrii isaa goote abrii kee godha rabbiin wallaahi rabbii yoo haganta akkasi ati itti dhaloo itti haganta akkasi dhala yoo ati abrii usteetuma firra fincaanaa ka ibaadaa hin qabne ka rabbii kan kee quban qabne akkanumatti akka muka dhalattee guddattee rabbiin gaafa si kalaaqu ibaadaaf dhalatte ka ibaadaa hin qabne nadhayaa rabbi na dhagee maal jechuu kadhadheen dadhabetti naasa'een dadhabe afaan isaa wallaalee barkuullee. Takka salaattee rabbii keetiif awwaala hin kijibin hin barbaachisu takka ibaadaa goote istikfaara goote. Itikaafa galee lafarra daa'imeen kadhadhee dadhabe masgiida galee kuullee ko. Rabbi jakee duraa jarjaruun qabdu. Wallaahi rabbii yoo waan inni keessan guute rabbi siif guuta wallaahi na amani warabbal kaaba rabbi siif guuta. Ani rabbi irraa milkaa'e. Ana faanuma isaa wallaalee baay'een hojii rakkadhe barol qabee gaqqabe. Reenfa firaa torba garagalchu jedhanii gaggaragalcheen dadhabee bara. Akka kadhattu wallaalte. Akka kadhattu wallaalte. Akka kadhatanii jirtu wallaahi. Reenfa firaa torba garagalchu jennaan kuullee as garagalchee achi garagalchee ol fuudhee gaf fuudhee soomee sagadee daa'imee dadhabee waaqayyo na yaadate boo yeroo guyyaan ga'u. Eegame liqnee nagaa taane. Ayyatti biyyattuu awwalee biyyattuu biyya farshoonii duudamoon duudatti. Biyya farshoonii duudamoon duuddu. Rakkoo maalii qaba yoo dhugame maali islaama miti yan nan qaama. Farshoo godhachaa waan rabbiin haraamsira farshoon haraame akka amantii islaamatti waan rabbiin haraamsira godha. Caatiin halaalamu haraam. Qoy caatiin halaalamu haraam. Jimaan caatiin halaalamu haraam. Caatii siifin nama dhaggeeffadhu nama tana qabu caatii abbaa firratti haraame isa rabbiin haraam hin goone. Okay caatiin halaalamiti. Caatiin haraamis hin jaamne halaalis hin jaamne. Ekko anamma jimaan qaamaa na dhaga. Jimaan qaamaa gaafa maraqana eessa abbaa koon dhaqa. Dirqama yookiin dallaa shamarranii jala naannoo qaba yookiin araqee dhuguun qaba yookiin immoo waa balleessuu qaba caatii. Caatiin immoo shari'aata laalanaa godhe yeroo sana. No shari'aan halaal hin goone haraam illee hin goone. Laal jimaadhii si bunuma kanaahu abbaa firratti haraamis abbaa firratti halaalessa. Hoo qaama keetiif siin taane garuu sheekii gurguddaa wajjin an qaamaa ture. Sheekii gurguddaa wajjin qamaa ture. Qamaatiin islaamummaa keessas hin baaftu. Haraam illee miti halaal illee miti. Farshoo haraami. Zinaan haraami. Kootii mookeetti ni tarkiin. Waan ifa beeku. Taphtaaf godha. Sirraa'eera amma. Jira sagaleen koo. Ni jira deemu. Taphtaaf godha. Kan siiti mookooti. Taphtaaf godha Oromootii gaale. Kuullee. Sheekii wajjin wayyee. Malakeeti malaan booda deemtaa si gattaa'e. Copy linki godha guys. Amma reef deebita laa kuno. Maalaa softee kaate? Obboleessa kiyya bunaawu abbaa firratti haraamessa. Fakkeenyaaf bunni nam tokko qonnee dhukkubsa. Namoonni akkasii haraam firra godhuu danda'a. Haraam jechuun dhoorkaa jechuu. Jimaalleen akkasuma akkuma bunaa sanii abbaa firratti haraamessa. Yoo fakkeenyaaf jimaa gaafa qamaatee qaamni saalaa keetii si ka'uu danda'u siin ka'uu ta'a. Namoonni akkasii firratti haraamessuu danda'a. Namoonni garuu hojjetanii ittiin mirqaananii dalagan san halaal isaan biratti. Akkas dhugaan jirtu akkas. Amma bakka sana dhaqin na dhaga'i bakka sana dhaqin.
Jimaa qaamuun hin danda'ama moo hin danda'amu akka amantaa Islaamaatti? Yookiin rakkoon qabu Haram jedhu hin yookiin jenne halal danda'amu hin naan jenne jedhu. nuti cubbuun dubbannu obboleessi nuti uummanni Islaamaa cubbuun dubbannu haram hin jaamne halal hin jaamne. Okay. Farshoo wantoota akkasii Namni baay'een hin wantoota qaama moo qaamaa akka Jimmaaf akka Harargeetti namni baay'een hin qaama moo hin qaamu? ni qamaana akka Jimmatti illee ni qamaan Harargeen ni qamaati qaama. Arsiin ni qamaati ni qamaana. Okay. Anis akka dhalataa Jimmaa tokkootti nan qaamaa ture yeroo maraqqane dirqama mana farshoon naqaa jechuudha. Maqaan laatiin mana farshoo keessatti guddanne nu. Galatoomi uummanni kiyya. Mana farshoodha kun ati walumaa galatu abrii islaamummaan qabdu daangaa islaamummaa keessaa illee bahuu baattu farshoon amma islaamummaarraas hin baaftu. Haraami garuu dhoorkaadha. Sumaatu duraan rabbii keetti wallaati. Saabota dhugaa turanii bar farshoon rakkoon qabu. Saabonni dhuguu ture dhugaa. Ammoo saabota gaafa haraam jaarirraa kaanii dhugne. Sun gaafa zamana wallaalummaarraas dhufa waan ta'eef. Alaa haraamessa rabbiin Islaama ta'e anamma yeroon Islaama turetti akkamitti waan saabaan godhaa turan dhiisa gaa. Amma jarri dhugaa turan hundi jaraa jannata keessa jiru jedha amantaan koo. Akkamittan dhiisa yeroon Islaama ture dhuguu. Bara zamanni suni zamana dukkanarraa Nabi Muhammad ergame sallallahu alaihi wasallam ergame booda baroonni sun ka haraam ta'e. San dura zamana wallaalaati zamana dukkanaa ture bar. Zamana gartee ergamaan kunis kan hedduu ture bar. Nabi Muhammad dura Islaamummaan hin turre jechuudha. Hatta Nabi Muhammad Islaamummaa dura dhiisi Nabi Muhammad dura dhiisi Nabi Aadamuu Islaama karraa dura kalaqamee Islaama. Okay, Nabi Muhammad dura Islaamummaan eega ture dukkana maalii keessa ture biyyi? Fakkeenyaaf mee akkamitti sii bare Nabi Isaa ture Nabi Muhammad dura Nabi Asir dhaggeeffadhu obboleessa kiyyaa waan hin beekne Allah walam jetin bira kota. Nabi Isaa ture. Ummanni dukkana keessa ture maanaan jedhe. Dhaggeeffadhu siif hima. Nabi Isaa ture. Nabi Isaan san booda samitti ol fuudhame booda zamana dheeraa tokko jidduu tana ture. Ergamaan osoo hin turin dura san booda Nabi Muhammad ergame. Gaaffiin kosii galeeraa kuullee. Obsi habibi siif fida. Obsi namoonni tana lameen jidduutti ergamaa kaaniif kan jidduutti jechuun osoo ergamin dura namoonni shirkii adda addaa keessa ture. Ifumaan akkanumatti. San booda Nabi Muhammad ergame ifa addunyaati jechuun inni walumaa galatti aalamaaf ergame akkatti kam ati haasaa kootu siin gallee barkuullee koo wallaala shirkii dura muka gabbaranii aduu gabbaranii wantoota garaagaraa gabbaruu ture namni isini qashtii ilaan talli kun arargee irraa pheenxee taateen talli kun ilaan utuu fudhate kuullee arargee keeti kunis qashtii. Mirgaseeti nuti amantii namaan kan abbaan fedhe waan fedhetti amanuu mirgasaati. Awwalee. Aamen siif isa ta'u waan isin jedhaartu dhagaarta. Tabtabuudha. Qashtii. Ajaa'ibuma oduu durii haasoftii bar. Awwalee oduu durii haasoo jirti bar isin kasirnaa sana biran geenye madurayii. Kulle haasa himee qashtiidhaan. Ano boleh nama amantii jirate amantiin tasiiti mirgasiiti keekuun danda'u waan feetu mukatti amantee feetu islaamatti amanu mirgasiiti. Wallahi mirgasiiti ani sii keekuun danda'u. Rabbi sii kanna islaamummaa rabbiin namaa kanna. An dirqama irra foon danda'u. Xiyyaafuu rabbi irra naatiisu. Tabtab godhe Oromoo. Amma naafa teessatti wal dhabnee kaane beektaa kuullee koo. Walin damne naafatitti fufi. Tatamna godhe Oromooti maal taatan? Islaamummaan durumaa osoo Nabi Muhammad hin dhufin islaamummaan jira nuun jettu waggaa tokko tokko. Ati immoo amma maal jettee kaate?